السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا دعوتوتا كينيا أما غنما جرة ما تيفا إبسا كما بربادو جرة يجور أكو مسين أرجع جرتانيتي أنا اللي بيتين جرة إبسا اللي بيجي جرة مجاب الدونو إياه الدولة منو إياه تيني لالورا اسمه كان أيو قديفني فرا نبربا نيو فوني كجنو يعني نكيسان دوفي إبسان ندورا باي يجورا أنيسا چومان بايتي جرا غرا غرا غري برباچا كين نتفوفني جرا يجورا كناف ربي نغام منت هاغلچو هندي كيسانو يو هنگا دومتي نفانا ترونا فيرا كينيا أما أكني نتي متكو نانون فغور أغنما سوبيدام ساان كون ساانم نما شاكوميتي كونكولاتا كيسا جرا يجورا kan injifannee kan ijoollee sangalchinu ta'a hanga dhumatti nu faana. Egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya malli kennaa akkuma itti fufetti jira jechuudha. Kanaaf isinilleen itti hima ibsaan akka galuu maatii isaa gaafa arginee manatti deebifne akka galu itti hima isinilleen itti himaatuma jiranilleen maatii isaa manatti deebifne inshaallah gara gaafa maatiin gara manaa galee nulleen sochoo qabna magaalaa tana keessa maaliif yoo jettan haalli yeroo hunda gadadoo cinqii rakkoo kana keessa jiraachuu hin dandeenyu waan ta'eef waan fedhes ta'u haalli biyya kana ulfaataadha jireenyi biyya kanas ulfaataadha biyya kana deemullee dirqama immoo dogoggora uumameef ibsallee nu sirreessuu qaba maatiin isaa eega gabbayee ala jiraate maatiin hin barbaachisu daa'ima sana mucaasa wajjin isiin gabba'uun hin taatu falakaa'uu qabna nama ka waliin da'e waan ta'eef furmaata jiru rakkoo jiru akka furru nama maatii isaa ka awwaale sanis kan baafnu ta'a jechuudha inshaallah amma deemsarra jira naannoo sanitti deemaa jira mucaa dhiifnee jira mucallee gadhiifnee jira gadhiifne mucallee hin cinqamina mucalleef jecha nuti mucaa gadhiifnee jirra hangama kiyyaan ibsaan gara biraatiin barbaadu tare mucaa foormishiin irraa fudhannee ibsaan gara biraa kutee garuu foormishiina biraa naa kenne haga ibsaan deeme karabaa itti qabee jennaan qad godhen naa himee takka lamaanii bakka san irra geennee jirra waan ta'eef yeroo dhiyoo keessatti kan baafnu ta'a nu faana turaa isiniin jedha lammiiwwan tiyya hordoftoota daawwattoota kiyya amma gara mana kiyyatti deemaa jira mana kiyya bira ol seenee uffata fudhadha jechuudha wayiin fudhachuu barbaadee dirqama waan fudhadhu jira na faana tura. Makootii kala dirachuufiin gara manaa seene konkolaataa dura deemuun illee irraa bu'eetiin jira jechuudha naannoo barbaadatiin ture barbaadee iyyaas dhaga'ee naannoo dhaga'ee amma konkolaataa biraatiin deema maaliifi konkolaataa ambayeen san foormishiinni kennamee jira waan ta'eef konkolaataa ganamaan deemuniin saniin maammiin konkolaataa kanaan seenee deemee jira bakka akkanaa ga'ee yaanni jedhu foormishiinni na dhaqqabee jennaan anallee namnumti nama sanii foormishiina hime naa himee ture nama biraattu naa himean konkolaataa kan kee bar akka ati deemaa jirtu akka ati naannoo sanitti deemaa jirtu akka bakka maatiin ibsaa jiru ati hubattee deemaa jirtu sirratti dhaqqabanii jiranii jennaan gara manaa goree konkolaataa san dhiisee kabira nama araba wajjin jechuudha saahiba kiyya tokko jira isa fudhadhee uffatallee jijjiiradhee kootii gubbaan diradhee kootii gubbaan diradhee amma araddicha ala jira jechuudha itti bilbilee waamadhee isa wajjiidha nama deemuudhaaf qophii kiyya xumuradhee jira jechuudha haga dhumatti na faana tura konkolaataa jijjiiradhee jira maaliifi yoo konkolaataa jijjiiradhe sawaa konkolaachisulleen yookaan konkolaataa ofulleen nama biraati konkolaatalleen ta biraati anis immoo kootiin kiyya ono gurraachaa jijjiiradhee jira dura ka bifa biraa ofirraa qaba jechuudha kanaaf kana seennee amma salphamatti naannoo san kan geenyu ta'a jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya haga dhumatti na faana turaan amma bahuuf hin deema jechuudha maaliif yoo jettan mana keessa sina dukkanaa kanaaf haga dhumatti na faana turaan kootii kiyya jijjiiradhee baatiin jira jechuudha gara ala dirqama deemuun qaba faana tura isiniin jedhu kuno gaa akkuma waadaa isinii seenee kuno sawaqni kiyyalleen kana kuno kana cinaa jiru jechuudha konkolaataa keessa seennee jirra kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya nu faana tura bakka maatiin ibsaa jiru irra geennee jira jechuudha amma achitti deemu jira inshaallah
yeroo achi ga'ee kan viidiyoo irraa isinii maruu ta'a. Ibsattillee bilbilee jira jechuudha. Ibsallee wal qunnamnaa maatillee fuunee ni galla haga dhumatti nu faana turan affeerraa keenya inshallah. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya du'aa keessa yoo nu cinaa dhaabbattan wanni nu hin injifanneef hin jiru. Sodaa namallee hin qabnu. Sodaa namallee hin qabnu ennullee hin sodaannu ni injifannoon keenya gaafa injifannee fuunee isaan galle maatii isaa fuunee galleen garuu akka biyyaa deemu ana wabiin ta'u amma booda isa wajjin hin barbaadu. Itti himaa isinillee ibsatti himaa anis galuu edaa galii jedhaan hanga makiyyaan xumuradee jira sirba kanaan booda walitti deebina. Gosa waaqa kaanii biyyaan baafeessaa Duukaa garaa kaatanii akka ilma bineensaa Waliin dilmaatanii namuutu walleessaa Abang pedang biku, alkani biku ya, kilen sara biku, pura si jagada, isosoru biku. Menati ho ibulo nati ho cisa cina cawalo isani, wanu manole bultini manole, mali chupun kawal solfotani, mali bare nakana lalcha sida watani, wala ulfo ulfina. Sanyi kadhaabbatanii arsee arsoomni qarsaa arsee sanduuqa obsaa harkana fuudhii bulloo loo hedduu faashollisa maalii bareedna kanaa laalchabsi daawwatanii walla ulfoo ulfinaa sanyii kadhaabbatanii arsee arsoomni qarsaa arsee sanduuqa obsaa harkana fuudhii bulloo loo hedduu faashollisa. Kanaaf haga dhumatti akka nu wajjin bashannantanis abdii qabna asumaan isin bashannansiisallee isin affeeraa deemutti jirra jechuudha. Egaa haga dhumatti nu faana turaa amma ji'a sanitti kaloofne naannoo sanitti dhiyaanne rabbi nu haa gargaaru rabbi nu cinaa haa dhaabatu injifannoon keenna haa ta'u isiniin jedha. Namichillee ni oofaa konkolaataa ka ajaa'ibaa kana rabbina na milkeesse. Addaa kana maaliif lafallee keessa beeka waa hunda beeka waan ta'eef amshir ni fuunaan jechuu jira inni leeni isa wajjii wal taanee deemutti jirra. Kanaaf maatiin ibsan ni deebi'a biyyatti ni deebi'a manatti kanaaf haga dhumatti nu faana tura isiniin jenna jidduudhaan muuziqaallee isin affeerraa deemu jirra isin bashannansiisaa bashannanaa teennallee bashannanaa isinis bashannansiisaa deemutti jirra jechuudha. Maaliif yoo akkana deemneen shakkamnu niyya takka hin qabnu konkolaataa jijjiiranne beefas jijjiiranne nama sofraa qaba jechuudha. Namni waa takka xiyyeeffatee nu laalu tokkollee hin jiru. Konkolaataa isaan na beekaniin ta'anii hordoffiirraan ture dhiisetiin jira. Uffatuma hojii jijjiiradhee biraa ba'e. Akkas egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya nu faana turaan affeerraa keenya. Gosa waaqa kaanii biyyaan baafeessaa. Kalma bineensa waliin dilmaatanii namuutu walleessa kanaaf yaadaga bakka iyyuu nu keessa ofumaa gosaan abbaan fedhan biiku halkanii fi guyyaa qilleensa rafiiku pura si jagada